geesse boqonnaa 3 lakkoofsa 19-21 irratti akkana jedha. Jaalala Kiristoos isa safara beekumsa namaa bira darbu beektanii guutummaa Waaqayyoo bira amma geessanitti akka guutamtaniif nan kadhadha. Kanaaf karaa Kiristoos Yesuus waldaa kiristaanaa keessatti dhaloota hundumaa biratti bara baraan isaaf oofumaan ulfinni haa ta'u. Bara kana keessa ulfinni Waaqayyoo eessatti akka mul'ataa jiru nutti beera Phaawulos. Isa kana jechuun egaa amma bara kana ulfinni Waaqayyoo karaa waldaa kiristaanaa akkuma lafa duwwaatti godoo walgahii irratti mul'ataa ture. Mana qulqullummaa keessatti mul'ataa ture. Fuula Musee irratti akkuma mul'ataa ture. Har'a immoo waldaa kiristaanaa irratti mul'ata. Kanaaf dura aadiyyaatti quba qabaa turre warra kanaan dura irratti Waaqayyo ulfa isaa mul'ise. Har'a garuu ilaa waldaa kiristaanaa ana isin attamitti jedhee murtaneef waldaa kiristaanaa irratti mul'isaa jira. Kakuu moofaa keessatti ulfinni Waaqayyoo karaa adda addaa mul'ataa ture. Iddoo dhaabaa Eeden keessatti Addaamiin Hewaan irratti mul'ataa ture. Duumessa keessatti fuula Musee irratti, godoo itti wal ga'an irratti, mana qulqullummaa irratti mul'ataa ture. Dhuma irratti immoo fuula Yesuus irratti mul'ate. Agarreen kana torbannaatti Yesuus irratti guutummaan ulfina Waaqayyoo mul'ate. Kan gaarii boonee ilaalleerra keessatti deebi'u waan yeroo qabneef gara fuula duraatti Waaqayyoo deebi'ee dhufuu ilma isaa Yesuus Kiristoosiin mul'ata guutummaatti. Amma har'a kana garuu ulfinni Waaqayyoo waldaa kiristaanaa keessatti jireenya kiristaanotaa keessatti 1, 2, 3, 4, 5 all of us asitti tokko qabnu miti. Anarratti beekuma keessa irratti anarratti mul'ata har'a ulfinni Waaqayyoo fidaa jedhaa waadaa galuu keessanii mul'ataa ulfinni Waaqayyoo kanaaf irratti. That's the issue. Achii kaanee dubbataa kan nuti gara kanatti dhufuudhaaf anarratti akkamitti akka mul'atu immoo hin ilaallee walii wajjin waldaa kiristaanaa kan kiristaanota amantoota keessatti immoo mul'ata ulfinni Waaqayyoo akkamitti Eksi sadii isiniif kenna, afur isiniif kenna. Ulfinni Waaqayyoo akka nurratti mul'ataa jiru, akka nurratti mul'achuu ta'u kan mirkaneessu. Inni tokkoffaan ergaa Phaawulos gara warra Qolaasaayis boqonnaa 1 lakkoofsa 21 irratti argama.
Dhoksaa mul'ifame kun Kiristoos isa na keessa jiruudha. Kiristoos kun immoo eenyu? Inni ulfina isa argachuuf jiraatanii. Inni ulfina isa argachuuf jirtanii. Ulfina isa argachuuf jirtanii. Maaliif ta'eef waan ulfina Waaqayyoo dubban ulfina Waaqayyoo sana gara fuulduraatti dagarra. Hirmaachuutti warra deemu. Kan Waaqayyoo duwwaa ta'ee hin hafu ulfinichi kooti keessatti dhugaadhaan sammuu dura deddeebi'ee jiraatan. Inni ulfina isin argachuuf jirtaniif abdii keessan. Ingiliffaan akka jedhu Christ in you the hope of glory. Kiristoos isin keessan abdii ulfinaati. Ulfina isin argachuuf jirtan sanaaf abdii keessan eenyu? Kiristoos isa torban har'aa asitti foonsaatiin dhiiga isaa fudhannu ofitti fudhannu isa ulfina Waaqayyoo nu keessaan kan mul'isu. Kana jechuun maal jechuudha? Nuti ulfina Waaqayyoo warra of keessatti baatanii adeeman, of keessatti baatanii jiran jechuudha. Ulfina Waaqayyoo isa jira. Godoota walgahii irra jira. Mana qulqullummaa irra jira. Fuula Musee irra jira. Eebba qabummaa jiraachuu danda'a. Har'a hoo ani guddina waa hubannaa kanatti dhiyeessuu qaba. Teeksii inni lammaffaa